والله انا مراجعني انا مقاطع انا قبل نجول لها ارجيتو هذا فاتي دلتي رب سنان جاري تو تندرني قول اما يا ابو كنو تنا جبت نم فدو كنو تنا في تاس كوبا غسنا كا قالتو ما شكرا سيغلت اتنا في سني كوبي خاي جدتي نما كوبي ما جدتي كوبي خو بانتا بتسن قالتو بلبو كوبي خو بانتا بتسن انت خاي جدتي انا فاتي تفيجي ارسي غوتو تربسه يا أرسل ما شرموط المرة رئيسالون دجين والله عم بتكاي ثاني رئيسالو جانا نقرسي نجدا نابي سو والله نقر أنا واجي ناجي قبنتي نابر رئيسي نجيت سيسي كام سلة سيقلت أما تو ناجي وارسي أرسي تيجي أم سو سوري يفهم أنقابس جال اللي خياتو والله أرسي تيجي الماسي كومدو والله عمل لي يفهم مرا بابا كتل الماسي كومدو قافني سين أرب سيسان أنجال اللي خياتو أرسي بلوك نقولي ميرا كيسان قالي جول لي حرر جيتو هذا فاتي ربس جيسي نديره أكاسي ميرا كيسان قالتي وبزيده نيا ربس هذه تلاتي كشود هذه فاتي دولت تجاني مي لا أنتم بيتك زوري قلت كيسان نمر كانتي نمر كارساني سين نديراني ليفا مناقونا والله ليفا من ماسك كوماندو والله بالله ليفا أنا ربو تدرس كوماندو نعم أنا بكو بجيو أرجون ديك سلة بكو بجيو ayo juara biji deh, abiji biji dah. Yo juara shane deh, shane dah. Aku balik apa deh? Ni faham, wallah ni faham. Idan jalan tekasi nama sakrasi. جهلت يقول لي ارسل سفراسدي قربان برس ونجا وججرو نا بلوغ نقول يا علمي كربوتا بلوغ نقول دا كده جيم سنجرا تدكو ايمو كبي بلوغ نقول جينا ني مول تدكو واتساب بلوغ نقول جينا واتساب تدكو سناب بلوغ نقول اي سباك يا تدكو هو تشوف الرافع جاده يقول لي ارسل انا رب دوك تخاسبو برجال الديتي مدري سقران رجال انا سقران زي برجال راكسو بده دلتي ما جدكم دلتي قدرة أسي أيه أسي آمين أما هو يا لما دافت تندلو يا بلي صغير كان تيجان آمين جا آمين أنا ما ينفع يا بلي صغير يا إيه بكنا ما جيش كركي تنجرا أنا ما كنا ما ندت أما نسرني سافر تنجرا آمين والله بكنا أجت بلي صغير دلتي سيدا نادي أبي لا تنتج نادي أبي دلتي سلبو لبو تنادي أبي أنا ربنا ما برد ده أنا يا فارين ده والله أنا ربنا سافرنا قبل جانتاونا يا amin gidam dullatti nanje gana amin inja bareedu tani gidam nanje amin inja tana ko da malan mira kaisa gale bi mira kaisa galu la kasna mo godi ko jo mama sibila le sira kana si badriya di amdina nju maga ki ga bi ga ya lu fa dana fi de walla da ji kaisa bu kise mo maga san kiyu ma maga san ko ko mana goda da badriya di amdina nji walla jwara mamad والله بدرية سنة قبل جزء ما كم ما كيفهم ما قبل جزء رامفات دمي والله رامفات دم مكان سي بدرية يوسف جام دينام رفات يا ربي يا ركام من تانية غرميسا كنا بدرية جام دينام نافذ يا بلي سخيا غرميسا خي ما يجيب دي كنا أندر بيا بريدا خيا kontar ma to kondo gagara kana marimana ke kontar ta porim bita da bele sagi biar ma magara na sene gara kana marimana kasi wali na lake ya buan fetana dia do gifti andar ba walla na ko ko giru ka bere ga guya hane ana dura na katnu katu dalal da ana katnu kada punyal da kai sabi la 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 batu kuma wallahi punyal yi kuna kana da mena la la kilo sadi bokiga kuna rabu se juara mamad kilo sa mo jara rabu se bele yang kiyame gifti na andar ba andi na trumba tu kalau lagi kapal macam tu semua tadi apa menggoda wala gerana pa yung trumba tu kaya wala
kana kiiloo meeqana raabuuteetiin huqqadhee oromoon tunuu maraattu immoo maa huqqattellee naan hin jettu an duraan beetee itti jabaadhu ukkatiin jaani beetee juwar mammoo mukaa ta'e gisirri dura gaafa inni dura hafarsu faa maxxansu teekiif galatoom wallahi taati yaa boo garaa kana ibsu kuma marrimaan inni jira wallahi marqa nyaatu jira kun laa marrimaan ifu wallahi jira an takkaaf galatooma anna maanillee wadoole tuma meenin beeku obbolee yaqi maqiinallee na dheeri beeku takkaa miidhi saka juwar mammanna dhiidhee san namna miidheen beeku anna ma marrimaan kiyya hojjinuu nan qabu kunoo marqaana godhanii akkana godhaletti takka qoonxara kana na obaasan talbaa qoonxara kana na obaasanii kana ogeeytiin na shukkumtana bira teessee gurbaan eeysaan na seeneen beeku wallahi an san hodiitti ergan tuqii waggaa torba ga'e wallahi juwar mamma jazaa rabbi siyaa qabale akana marrimaan kana keessa deemu gurbaan san wallahi an juwar gisa jaamu marrimaan kana keessa deemu marka takka nyaatu jira ijoollee ta'e markaan tun marrimaan ta'e wajaaleeti meena dhiisa iji dhiira argin kukkuulleetti ummaan dhiita ka dhugamaatti warra isdana teessanii juwar mammaa sodaattanaan jettan gurbaa kana wayyaanenu ijjisaa sodaatte deemton bila isa qiyya ka waggaa soddom biyya bulchite thank you juwar keessa maa juwar sodaattoonni naan jettan ni sodaadhee juwar maaf ni sodaadhe ana dhiisi ana dalee duumana namaa dhiisi hiji galaton ana dalee duumana namaa dhiisi wayyaane nama soddom biyya bulchite taankii fi baankii qabdu dheeyitee kutte balayyaa fi I'm so sorry dhiifama naa ta'a gaafa duraa jeenitti teenya gobbasiitii yaaleen kati jetti muddinaa jechaa turtan lafaatee miira keessa na galchitanii akka uummata arsii arrabsu na godhaa turtan antana booda osoo miira keessa isiniin galu wallaahi billaahi dheeyitanii juwara maamma ka addunyaa sodaattu kanaan waliin na fiddanan miskiintitti hima namaa mata kudha lama dalagditaa ootti jaalal qoftu tana wayin dakka baabii wajji yaalin dakkabu wayin dakka badaatin kana fiimu miskiin abba hay an amma gisee qabaa kuullee barsanuu akka jaan ni beeta wal naa jaabsisi ni beetan amma hin beetan balisin hin beetan kuul amma ijoolleen haa argeetis kuullee qabi ka jaan ijoolleen arsii kuullee qabi ka jaan yaa rabbi xiyyaara qabanii kabiin taanji yaa rabbi ilmoota akkana irraa nafnee mana hidha tortore yaa qaba yaa rabbi xiyyaara ilmoo wala naan bisu ya mau kapi kan aja wala sabang tiga kilo tuh sabang tiga kilo tuh ya rabbi ki ilmu takkan kaburuzo mana gara kabu ya wada hade na dokter akamin tangkatin ya beja mana dia ansar ilmu dalun taraf kali wala ilmu dala والله الحمد لله قالت ربي جرتهم kapi kan nangge jolle gina mo gari de me man la kabal durani fitira dirani jolle na ges gara galte juwar kulle ka bikajjan juwar kulle bira kutini kulle ka ba mo kabdi kala mo kabdi kan nanjan yalu puti kizena namba gabares debu thank you ya rabbil mota kan kabu juwar na ko ci sama ne dat ya xale ga hiya kamin takatin ya tay يا مريم تجي يا مليم ما في انت هاي
wala sinagutan mo yabo. Impasi ni sibsaba si yabo. Ira gurba kan alka fudul sana makay sa tiyan na wala. Eh yung gurba tin impasi bulchur impasi bitan na tiyan ko bukan anyo makan sa. Para jim makan. Baray sa makaso. يا ترى أخي كمان أديس يا ترى أخي يقول لنا رجع كنا كنا تجهز وتفيق قاعدة فاتنا عن جنة فاتنا مين رغيت أنا جلتك لا قاعدة فاتنا قط تسيابه أجوز أتمنى نقدر دولة تنتني مين ترى كده كسر رفض على جلا جاي Me obsaki ya takka nabas. Takka nabas obsaki. Hayyeesiin baasaa silaa oggu takkanaa obsite wahiin yaadadhe asirratti waan takkaan uummata kanaa himuu fedha. Uummanni haadha gayanii qaamaan nusuu kannaawaa laala dhaggeeffadha. Nama du'ees jala miishin godhu jiranii namni du'ee hojii isaa fudhatee rabbii raamataa godhuudhaaf qabaa achumatti istooppi godha. Taa akka ja'a. Inni lammee isaadhaa wiliidha manguddoo riyaadiif ummata kanaaf maallaqa ergitu. Manguddoo riyaadii ummata kanaaf maallaqa ergitu. Warra gartee hawaalaan isaanirraan dabartuuf maalleen ijoollee teenyaa yoo xiqqaate nama 207 dabarsuu jira maallaqa suudiidha. Hiccitiin humbaasiina taakka jaa warra bilaak liistii keessa seenee maqaan isaanii dirree xayyaara Itoophiyaadhatti humni tikaa qophooytee eeggachuu jirtuu jira. Kiraaminaal jaaniini yakkamtoota jaaniini maqaan isaanii irra bahee ambaasii Suudii Arabiyaadhaa jirtuutu jira. Shamarran nuti du'ayisiidhaa gartee maatii isaanii dhageessifnee maatiin himatarra banteetu jira. Shamarran gudeedamee Arabaaf kireessanii bishaan yookaan ispaarmii irraa waraabsifnee rikoordii goonee achi keenyee hanga mufriyaat kamaal gahutti qaama tikaa Itoophiyaa guutuudhaaf iddoo dhaloota namoota kanaatii wajjin erginee abaluutu kana na godhee na goosisee jettuutu jira. Tasliis keessa warra shamarran Oromoodhaa kireessuutu jira. Bakka sanitti ijoollee nama lama kutaa lamaa dalaga. Ijoollee Arsiidhaatii fi ijoollee Harargeedhaatiitu bakka sanitti dalaga. Namoota kana maqaan hundooysisinaa hooshaa buhaadii keessatti waan dalagamu jiru nuti ganamaa galgala jala buuneeti hordofaadhaa jirra. Shamarran gudeeddiidhaan ilaa ammaan tanaa qaamni siidhaa paralaayis taatee osoo arabni kiniina liqimsanii itti fayyadamanii qaamni siidhaa ala taatee hospitaala Malik Fuwaaditti wal'aanamu jirtuutu jira. Waa meeqa qabannee jirra nuti. Kanaafuu ati as jala boo'icha gumaachuurra yoo gartee kooppiiliinki gootanii irra wanniidha waan kana hundaaf hin sardabinaadha jabaadhaadha osuma jennuu adurreen ajjii gootuus afkarroo isiidhaatan ol baasuu hin dadhabduu jaanii asuma keessatti hoggaa namni ganda keessanii isinirraa tuqame garuma keessa gabbooyaa malee iyyeeyyee asirratti ol baaftanii nuuf hin booyinaadhaa isiniin jenna. Antanaan isinii dhaama qoobsaa osubitti manguddoon riyaaditti maallaqa ergitu manguddoon laagaadhaa ogguun akka dhajuu riyaad nama hamaa qofaa jiraadhaa miti. Manguddoo cubbuudhaa hunda wiliidha saaxiluu deemna kuma deeggadda Johaar Maamma feesbuuka isaarratti barreessetti waa hedduudhaas deemaa waan nama afaan deemaa takka ajji hoggaa geessa salaatan jani duran ceehinaadhaa jechuu barbaadeetii galatooma. Galatoomi obsaa keenya hedduu ulfaadhu. Waa takkaan jara informeeshina dhugaa dubbii isii haqaa durirraa hojjechaa ture kanaaf dhaamuu barbaadu takkaatu jira. Obsaa Yuusufii fi Mahammad Adamii fi Afrikaa fi warri jara kanaa wajjiin turtan isin arra Oromoo kutaa 11 bakka buutaniiti Oromoo kutaa 11 dubbachaa jirtan. Taakka if biranaa kaayaa.
garee siyaasaa takka deeggaruudhaafi miti kaas dhuftan. Dhiiga obboleeyyan keessanii dhiiga nama keessanii baasuudhaafi laama. Tana keessatti fedhu Itoophiyaa haa ta'u, fedhu Jaalmarroo haa ta'u, fedhu paartii fedhe haa ta'u, wanni isin laallatu isin Oromoo fi ilmaan Oromootii fi mirga dhala namaati isin laallata. Waan tanaaf birannaa qaba. Obsaa Yusuf na dhaggeessaami. Waan tanaaf birannaa qaba. Afrikaa isiniif ni muddina. Waan tana fuudhanii akka boodas garee siyaasaatti isin hin neeyne isin Oromoo kutaa 10 isin eeggachaa jira. Warra gartee Wallaggaa isin eeggata, Marroo isin eeggata, Abiyyi isin eeggata, garee Jawaarii isin eeggata. Hundaaf tokko akkasittiif quba qabaadha taakka waan kana hojjechuu keessatti. Talamadaati obboleessa keenya Jawaar Mahammad informationa dhugaa yoo barbaadde jara kana bira hoottuu dhuufi fudhadhu. Akkasi footoo poosti godhi footoo takka takka akkanuma fuutee poostiin godhin kuni dhaamsa kiyya. Footoo osoo informationa hin beekne poosti godhee footoo tana yoo beektan keessaan naa himaa hin je'in Jawaar Mahammad. Obsaa Muhammad Adam Africa Power bira dhufi warra kanaaf fakkaatu bira dhufi fudhadhu ummata keetiif hojjedhu. Kuni dhaamsa obbolummaati. Ummata keetiif hojjechaa jirta. Booddeen jara kanaa ammoo waan hafan qabne waan isin qabatuu qabdan yoonii fi qaqqabamuu dadhabamanillee xiyyaaraan akka isaan rashanamuu ta'an tana shakkiin qabu. Yoo qabaman rabbi isaan baase. Maaliif jennaan arra ifaa namaa qofa osoo hin ta'in ifaa rabbiitiitti ife jara. Ifaa Haaliqaatu itti ife. Kar tokko kara fedhan Itoophiyaa deemanii sin bahan, Ameerikaa deemanii sin bahan, Suudi Arabiyaa wanni takkittiin isaan baasu harka kannatanii hidhamuu fi takkaa dudu'anii awwaalamu. Tanaaf obboleeyyan warri informationa kana harkaa qabdan nama meeqa haati ilmoo dhabdee kara kute ilaa hanga ammaan beekne. Kun hundi isin eeggataa jira. Amma booda obsaan Harargee sii miti, Wallaggaa sii miti, Arsii sii miti inni Oromoodha. Muhammad Adamiis akkasumatti. Harargee obboleessi kiyyaa fi yoo jiraate obsa wanni irraachi qabdu hin jiru. Ummata kanaaf gadhooftee footoo isaatii wajjin as baaftee isa haqatti dhiheessuun dirqama. Siigalee dirqama keessanii Muhammad Adam Africa Power ati amma booda Arsii miti Oromoo guutuudha. Muhammad Adamatis Oromoo guutu, obsaatis Oromoo guutu. Arsii kadu'e narraa du'e. Kawallaggaa, Kawalloo, kadu'e hundi narraa du'e. Tanaaf akkasi quba qabaadha. Harargee haa ta'u, Marree haa ta'u, hundi keessan baga wal keessa taatan. Baga hunda keessaa jiraattan siigalee. Tanaafuu wanni takkittiin isinii dhaamu. Waan bareedduu isin hojjechuu jirtan. Maqaa gareetii fi maqaa siyaasaatiin udaan akka isin hin dibabne qofaan isinii dhaaman. Waan bareedaa hojjechaa jirtanii. Jawaar biraas yoo dheeytan nuti dhaga'i Jawaar biraas yoo dheeytan nuti Oromoo guutuuf dubbanna. Tana qofaan isinirraa eeggadhaan. Oromoo kutaa 10 dubbanna. Waan Jawaar mootummaa qeequuf yookaanuu maarree qeequuf osoo hin ta'in namni hundinuu biratti tokko jechaa haasawaa. Maaliif jennaan gareen siyaasaa takka laallattu kun dhiiga Oromoo walii galaan laallata. Kuni dhaamsa kiyyaa yoon isinit dheereesse dhiifama naa godhaa. Galatooma waan tanaaf biratti akka obboleessan naa qabadha. اوكي ابو استاذ ابو محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تدرى هدو غلطوما حقا دبچو داف نمني نمن غلطو فن ربي غلطوم فتو دبار راجر قبي وراس جرتو تن اوبسا يوسف حمزه شيخه محمد هند خيسنو ربي بودان سين غلطوم فدا مالف حقا المنا ماتف باتن نما توزنا ساتن أرمو كل متي نمنو ما ربي سبحانه وتعالى مال جيبيته
إني جيبي أنين كجي ربي سبحانه وتعالى حرمت الظلم على نفسي ولا تظالموا جي لبو ربي أومي إسام عليه نمني براها كتين قبل لبو تنباسو أمو إسنس باتني ilmaan keenya ilmaan oromoodha dhiiga isaanii baasuudhaaf akka dhaabbattan kanatti rabbiin isin guyyaa qiyaamaalaa gartee yawma laa yanfa'u maalun walaa banuun illaa man ataa allaha biqalbin saliim namni lubbuu takka addunyaa irratti najaa baase beekta rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka gartee aalama najaa baaseeti wallaahi ani akka abbaatti atus kanatti taa'u hedduun isin gatoonfadha warra as jala jirtan warra akka obsaa Yuusuf hedduu jirtan as keessatti nama haqa beeku mangisi jechuun aanaa fi ati hizbiidha jechuu nama jechuu tanaafuu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa maal jedha beeyta وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان جاء واي خيرتي والغرغارة جاتي أدرا نمني هكا بيتا المان كين يغنم هكا ساني وردوا إيه غنى أما أبقى بساني همتي دبرتي دا إيه قتي تبتن بودا أتبليتين كبدو هارن كبدو أرمني تتبتين meeshaasi xiqqoo dhaamsitee namaa miti ati bineensa eenyurraa uumamte eenyurraa fidde wanna kana I can't believe this anyway rabbi subhaanahu wa ta'ala beeta oromoo maal jetti hayni nutura malee rabbi jazaan dhiisu warri akkanatti dhokate hedduu jira insha allahu ta'ala saaxila bisu akkuma ati jetti hamzaa sheekaa جوهري في سورة أمسدام سنو ربي ملجأ يا أيها الذين آمنوا جاء ربي إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا جاء كزيمو كزيمتي إرى قد بيشور نمني تقول فيت ما نمنا مو يولولي أما في أنا في دمبليو ولولي دباليو ولولي خيط السورة كان فوريت ينفدوا متي التير كجت شودا تنافوا أدرا يا المخي يا جوهر يا المخي أتيز be careful شور صون تانتي جولة إنسان دي غري تسندام وانين قدين نمو ما نتعلق يفتو أنا هدول دبّجون دن ديو هدو غلطوما جزاكم الله خير اسم وجه جرة بيته هنگدن دينيون بالمان كان يكرت وني بحالي في مالي في جروسان جرو متي نعمنا يوم دو إلي اللهم مرحمنا أنجتني أما الشمبودة أكم درو أمت كل بودة نمني ميلان به بحرام به أمريكا في جني دكامتي إساني تو أما ورا أمريكا ورا براتوتو بإذن الله تعالى بيتين حرام بحرام ميلان ودفن كم في ذامل النينو أكسيتي إن شاء الله تعالى سنت ريسو قالتوما جزاكم الله خير ربنا هكها باسو رب بيتين يسنقين وهاقودو والرجل تنسي في إيجا ربنا نقين سناتيسو جزاكم الله خير الدوسين قالتهم فدا بارك الله فيكم يا أخي Galatoomi Sheekha Ahmad Keenya xiqqishoo jecha lamaan itti dabalachuu fadha. Namni kumni torbannan as jirtan kuni dabbaal ilma keeysan wanni inni hojjechaa jiru seenaadha. Dhagaya. Wanni dabbaal hojjechaa jiru waan namni isa dura TikTok irratti dabre hin hojjetin hojjechaa jira kireediita kana argatuu qaba. TikTok ni isa support tahamuu qaba. TikTok ni yoo support tahe meeshaan Chinaadhaa support itti haajamti. Namni sharafattanii koina keessaa qabdan mana kana support godhaa. Manni kun mana keenya hunda dhimma Oromoo keessatti haasawamaa jira. Mana achii dhalaa nuti ol qabduu support ni gootanii maal ta'uudhaaf teessanii na eeydan. Nama kuma kudhaniitu laalu jira, nama kuma kudhanii laalu jira, namni kuma kurnan kun membara yoo ta'e arra silvara TikTok fudhata ture. Hundi keessan support godha obboleessa keessan. Jaalalate isin supportii fi waan addaatiin garsiisa. Mana kana nuu jabeessaa manni kun mana keenya khatti rakkoon Oromoo dubbatamtu, khatti rakkoon Oromoo furamtu, khatti ragaadhaan haasoynu, kha informationa jiru footoo fi viidiyoodhaan gabbaafnee irratti haasoynu, kha namni itti gargaaramu. hundi keessan support godha galatooma supportiin والله همزة أخي ابن أخي تربي توجه على ربي نسانا عتيس ربي نيادا مراد عيسى عليها هور جينا كسا ربي آخر نوف ورقرتي فودي بدلي إلمان إسا عالمة شيخة
والربي يخدم الردين خدما ورنا براتي فكيتهن ورا وردي جارتي وجه اللي الريف لتاني الدنيا رتي المانين جمدني آخرت اللي كابا جنة وفس ربي ساعقودو أكجتود أكبر جت سني من أنا سبورتي قودو والتنا رابطشو بر زمان أنا يأتي حكا دبته من هو ست جفني والتاني منافقنيني لكن من هو ست جفن هلا ربي ست جفن يبيخ تربي تجعله ربي سناتي سوترمان جت تيدا تشوف ده غلطوما جزاكم الله خير نم ميكاجزا كم ميكاجر أبو نمني خن قواني كذي هم ده يزنوا فولو قدامي مي أما دقيقة على ما جزاكم الله خير فياتا قالتهم عندي غيسن أحمد بوسنا بالي كلام ساتي سكير غاتي سوانا غرتنا سوان ده بتجرب فرد ده بالي تفوق في جرّاكتي thank you بسم الله الرحمن الرحيم نمنت آرتني اللي قروان قلبي كيست قدري فرد دبّدا نت آرو لني ملا والله نت اللي آرتن قرو دقان أحمد كيجا وهو أحمد يا حبيبي وأنا ما أرسل دوتي ومقاري دبّدو فريداك يا duraan dursa waan jechuu barbaadu waan nama aarsu hedduu maali obboleessa keenya Jowaar Muhammad rabbiin duniyaa fi akhiratti isa haa milkeessu jechuu barbaadu tanuma nama aarsa waan biraati miti nama hedduun aarsa ربي جنة ربي آخرت اللي دنيا اللي عمل كيسا قدما wallahi tanan nama aarsa maaliif yoo jettan biyya keessa jiranullee takki yaada isaa kana ka hin jaalanne jira garuu wanni dalagaa jiru kun akka nabiyya naamusan bani Israa'el inqaada godhe Jowaar Muhammad ummat Oromoo kanaaf akka waan Rabbi erginatti fakkaatti yeroo ammaa kana obsaa Yuusufaa waliin namootuma amma sirra jiran Muhammad Adamfaa wajjin wanta gaafa jalqaba osoo lolli hin eegalemin xiqqoo isii waa xiqqootu hin an rabshaan kun iyyuu ka'e jechuu hin dandeenye waan sana amma dubbachuun barbaadu ani. Namoota silaa waan kana harkaa qaban waan kana dura dhaabatan hiyyadattan mucaa waggaa 3-4 duratti mallaqa anaa fi obsaan kun faa qabne guruppiidhaan jechuu wanni icciitiin takka uummata Oromootti mul'anne haga ammaatti wanni takkan arginesin tumaa ijoollee fi nama akkatti wal qabamu ijoollee waan beekun hin beeku kun akkanumatti milishaa akkanumatti yaa'u malee warri duuban jiru jira akaabirri gugurdaan jechuu akaabirri mujrimni warra kanan dalagu jira duuban jechuu harka guddatu duuban jira. Sanillee dubbachuun lubbuu nama of balleessuu taati. Xiqqoo wayii dubbannee barreeffama gabaabduu wahiitiif itti qabatee inumaa faallaa maasii godhan jere suni. Warri ammaa obsaan dubbatu kuni nuhii kana gartee yakkamtoota guddaadha guruppii guddaadha paaworii guddaa qaban warra barreessitoota guddaa qaban mee daqiiqaa muraasa booda feesbuuk gubbatti mataa gara nagalchanii yoo jarri bifa biraatiin qindeessanii akka waan nama ajjeesee akka waan yakkasan an dalagee na fakkeessan jara kanas gubbaa jiru dabbaalii kanallee gara galchanii jechuu ammuutan halkanii guyyaa wixxifatan maaliif wanna kana mallaqa guddaa fooqii ittiin ijaaratan jiruuf jireenya isaaniiti jiruu gaarii jiraatan konkolaataa bitan nama ajjeesuu kana keessatti sarara guddaadha kun sarara dheeraa guddaa jiru jira kana keessatti jechuudha duraan dursa obboleessa keenya rabbiin umrii isa haa kaa'u dhugaa rabbiitti obbo Jowaariin baay'ee galatoonfadha ukkaanfamne awwaalamne gara dubbannuu dhabne afaan dhabne waggaa meeqa akkasitti kunoo wanni obsaan dubbatu kun marti na bira jira waliin guruppii takkees turre gaafa inni achi deemullee akkatti deemalee waa hundaayyuu walquba qabna waan wajjin dalayne miliyoona meeqa akka qabsiifne jarri kun daadinata keessaa qondaala mootummaa keessaa harka qaban daqiiqaa takkatti si dhaamsan jechuu osoo marallee osoo hin tahin dandeettii guddaa qaban paaworii guddaa qaban jechuu qaama hunda keessa ka biyya alaatii biyya keessa illee jechuu maafiyaa gurdaadha kun abiratal qaarraat kan angartanii maafiyaa akka xaaliyaanitii fi biyya Biraazil san jechuu maafiyaan Oromoo keessa jiru ka biyya kanaa daayise jechuu hidhannaan isaanii sararri isaanii akkaataan isaanii guddaa nama dhabamsiisullee warra danda'u jechuu kunniin humaan beeku waan xiqqiyuudha tuni waan gabaabdu nama qaluu maali osoo reeffa waan fakkaatu rabbi sin argisiise waan nu bira jiru waan mirmoorii keessaan qabu ka waggaa 4 kan reeffa dubbatan sun baay'ee na bira jira kanuyyuu mataan kiyya dhukkubee na sodaachisa jechuu hin agarre waan gabaabdu takka argitan kamaraatan ka guyyarraa mataan nama dhukkubee jira kanaaf rabbiin umrii isa haa kaa'u kalammata obboleessa keenna dabbaalin rabbiin fayyaa si haa kennu carraa kanaayyuu waan kaamne carraa nu banuu kanatti kanaaf ummanni keenya dubbii tan osoo ifatuun tahin
maafiyaa gugurdaa kana akka baaftan halkanii guyyaa irratti dalagaata sararri isaa guddaa biyyoota hedduu keessa jira jechuudha. Warra kanaan duroome jira, warra kanaan fooqii ijaaratu jira, warra kanaan ilmaan guddifatu jira jechuudha. Dhiiga ilmaa namaatiin gannaquuf. Nama mana ijaaratee jira magaalaa Adaree keessatti nama mana qabuun beeytaniis Adaree keessatti ijaarate. Adaree keessatti kan ijaarate qabeenya guddaa horatee jiru. Daldala ilma namaa kanaan dhiiga ilma namaa gannaquudhaan kan isin beeytan hin jiru. Akaabira jira jechuudha. Dira dhawaa keessa meeqa jira? Asallaa keessa meeqa jira? Adaabbaa keessa meeqa jira? Shaashamannee keessa meeqa jira? Achiin haga Yamanitti jechuudha. Sararri kun walitti jira jechuudha. Haga Afrikaa kibbaatti akkasitti jira. Kanaafuu irratti jabaachuu qabdanii jechuu barbaade galatooma ulfaadha nama biraati carraa kenna. Fayyaa ta'e hojjetarri mamma biyaan buustee dogoggortee. I'm sorry waan akkasii akka daleetuuf miti warra hojjetara. No. Seera xiyyaanaa beekaa waan seera xiyyaa faallee isaanaa beeka. Isin hin galchu warra hojjetara waan akkasii dhaaba. Galatooma ulfaadha waan kana Ustaaz Hamza Algaddaas Edaas yoo agartee jettee laayibira turre waan kanatti yaadnee fi wannoo goone. Dabbal Ahmad Bosona Baale jibbaa jimaa harargeetiif qabu. Okay, abutaka maame please. Osoo qiyaamaan taate maama biyaan abutaka. Yoo qiyaamaan taate waan hin qabe gadi lakkisu waa'ee harargee waa'ee jimaa adillam achi warra muutii dhanaa taa'ee nama si buusanii beekaa amma Bosona Baaleetii miti kotti bira achi warra dhaabbadhu yoo achi bira kotti naaf si wali bu'a. Ustaaza halgaddallee edallee yoo xiqqaate laayifii seennee waan kana dhiibaa turre ani edaas halgaddaas uummata kan dubbachaa ture. Waan Oromoon itti miidhamu jirtu isa amma TikTok gubbatti jawaaris ta'e eenyu suuraa maxxansuu kana caalaa dhukkubni Oromoo waggaa baay'eedhaaf lubbuu namaatiif qabeenya Oromoo tarsa'ee bakka san jira kana kaasaatiin ture. Qabsoon keenya amma namoota sirrii jiru saaxiluu hiisisuu maal haa ta'u kunis waan bareedaadha. Bu'uuraan rakkoo Oromoo kan fudhuu dandeenyu bakka kana akka ta'e hundi keenya walumaan beekna. Kanaaf ammoo qaamni qabachuu qabnu, ka wal mareechuu qabnu, ka oduu irraa fuunu, ka keessa beeku, ka awaadanuu baasu garee mirga dhala namaatiif dhaabbate Oromoo ta'ee man jirtu tana bu'uurri isaanii anas itti aansee ammoo obsaa fi warra asirra waliin jirru kana isaan kana qunnamuudhaaf ani guyyaa lamaa yaalaa ture sababa isaaniitti eeddaas halgaddaas mana cufeetiin bahe waan kana isaan malee harkan kaa'u jeetti. Maaliif ana caalaa informeeshinii qabanii na caalaa keessa beekanii dhufanii naa gabbisuu danda'anii namni tokko gaa waa dalagu nama sudura bakka san jiru utubaa godhatee erga godhatee wajjin waa dalagde malee kophaa tantee haala ganta keessan fiitu. Kanaaf namni angalateeffachuu barbaadu horeenii godaansa seeraan alaa Oromoodhaaf kafaltaa fi miindaa fi kabajaa fi beekamtii takka osoo hin argatin kophaa teessan lafaa turtanii hedduu galatoomaa wal fadhaan isin hin jaa. Arraaf anas hin arganne garuu nama inni wajjin hojjetu bakka boota isaa jara asirra jiru hunda arganne keessaa wal dubbannee obsaafaa wajjin mari'annee sagantaatti godhannee waan kana akkamitti oofuu qabna akkamitti saaxil goonaa jawar mataa isaa akkamittiin akka inni bakka kana deebi'u goona kaja'u itti walii gallee ta'e waan kana ka'ee gali. Akkuma amma dhageeffachaa turtanii gochi raawwatamaa ture waan namoonni suukanneessu addatti immoo namoonni waan kan wanni nama gammachiisu maali asirratti namoota waan san dalagaa ture yoo xiqqaate garuu qullistii qaba. Maqaa qabaa, suuraa qabaa, iddoo dhalootaa qabaa, bakka jireenyaa qabaa, hojii wajjin qabaa. Jarri kun bakka sadiitti addaan ba'an hin dagatinaa. Tokko warra magaalota Oromiyaa bakka adda addaa maadheeffatee miskiina baadiyyaa irraa guuree biyya alaa isin argine dalagatan jee gowwoomsee biyyaa baasu. Lama warra bahara gala taa'ee tumee maallaqa irraa buusu. Sadi warra eega isaan bahara bahan bahara galatti makiinaan eeggatee makiinaa isaatti naqatee hoosha geeffatudha. Qaamonni sadiyan kun akkamittiin buqqaan isaan eenyu fi eenyu kaja'u filaan itti baafannee jirra sagantaa itti baafannee jirra na amanaa. Torbaan takkaas yoo ta'e guyyaa 15 yoo ta'e guutumatti buqqaasullee yoo dadhabame hoggantoonni isaanii matoonni isaanii ni saaxilaman ni basaasaman warri biyya keessa jiru qabuudhaan hedduu salphaadha. Akka amma jorgodhu jiru kanatti ijoollee wajjin waltaanee yoo itti deemne warra biyya keessa jiru kana qabuun hedduu salphata. Addatti wanni gaarii nama gammachiisu maali jarri kun akkaawuntii fayyadama. Akkaawuntii baankiin isaanii daldala Itoophiyaati. Akkaawuntii baankiin isaanii matuma isaanii saaxilti. Qabiilaa sii baastii, maqaa sii baastii, ganda sii baastii jarri maallaqa saamu kun baankiin isaan itti fayyadaman baguma Ameerikaan ta'ini, baguma Awurooppaan ta'ini, baguma Itoophiyaa keessa taati. Teekinooloojii amma jiru ammoo baankiin inni fayyadamu qabattee abbaa barbaadde eenyummaa isaa baruu dandeessa. Kanaaf uummanni keenya bal'aan yoo wajjin dhaabbattan yoo dhugaarratti hundooyne eenyummaa warra baankii isaaniitti maallaqni isaanii bu'ulleen isaanii wajjii yakka kana qaban abbaa fedhe haa ta'u baankii nama biraa yoo fayyadaman nama sayyoo dhabne ummata Oromoo dhiini ummata Oromoo nama baankii tana harkaa qabu keessas ni jira ka achi jirus ni jira dubbii wanni guddoon an takkatanii nani irra deebi'ee jechuuf fadhu dhiifamallee naa godhaa jara keenya warri gartee waan kana hoggaa isin buusisiisan qaceelloo dhageeffadha. Risiita qabdan hundinuu nu fayyaduu dandeessa warra biyya keessa jiru argatuudhaaf. Warri risiita qabdan
Hagartee obsaa Yuusufitti erguu dandeessan, Kadabbaalitti erguu dandeessan, Ahmad Bosona Baaleetti erguu dandeessan, Hamzatti erguu dandeessan, hundi keessan risiita ergaa maallaqa amma nama hedduutu as jalaa maal jechaa ture. Dheengadda kuma dhibbaan gara na buusisan koomantii ilaaluu ture si galee. Koomantii qofan barreessinaa risiita ergaa. Risiinni kun hedduu nama gargaara. Leebaa taqabbaayii guddaan biyya keessa jira jechuudha. Si galee maallaqa biyya keessa achii as naqan kana harraaqee baloohattuun takka biyyuma keessa isinii wajji teessee isinirraa guuraa jirti jechuutaan akka nuu hubattan barbaanna. Talamadaati jawwee keenya footoo ijoollee ta poosti gootu nurraa dhiisii hootu informeeshina gurguddaa obsaa Ahmad Bosona Baalee Mahammad Afrikaa irraa fudhadhu dhiisi wanni tun maqaa keetillee miti waan sillee fakkaatuu miti tun footoo karman namni sitti ergeef poosti gootee anamma footoo tana ebaluu kana qabneeti informeeshina isaa naa kannaa isaa juun harkanii irrefadhe dubo waan akkasiirraa eegu sii galee silaa namni informeeshina qabateen nama gadhiisa jennaan wanni akkasii sirraan fakkaatu jawwee keenya informeeshina gurguddaa hayoo agarte nama suukanneessu hedduu jira kasiifillee ragaa ta'uu ummata keetiif dalagi nin beeka akka waan kana dalaydanii bakkaan geessanii itti deemaa isin duuba jirra. Waan kana tartiibaan itti nu deemaa jechuu barbaadeeti akka dubbiin wanni nu jalaan taane galatooma. Fayyaata ulfadha sagantaa wannoo goona waan inni yeroo hundaa ogaa waan takka eega dubbannee booda xumura si argannee deemnaa san gubbaadhaan immoo waada walii seenna hundaa'u amma waan goonu galgala yoo xiqqaate sa'aatii takka Itoophiyaa moo sa'a takka Itoophiyaa dura yoo xiqqaate sa'aatii 4 moo sa'aatii 5 as laayivii jira hanga ammaatti waan waliin turre beeknaa waan waliin haasofne beeknaa jarri silaa waan kana keessa beeku waan nutti himanni qabanii Afrikaa obsaa Muhammad Adamii fi eenyu Hamar namni jaamtu obsaa wal dubbisnee osoo gabbuun WhatsApp fi waan qabduuf tadi gruupii waliin nu godhi messenger asii yoo WhatsApp dhaan information gara kanaa jalarra hanga gubbaatti suuraa bakka dhalootaa bakka jireenyaatii fi waan isaan dalganii wajjin liistii ni baafannaa waan joori rakkoon qabu haa godhu gama isaatii waan dandeenye isa sokke hidee garraa kanallee immoo joori dhufee nurraa fuudhuu baatus nuti joori inni keenya rakkoon hin jiru kun waan godhuu dandeenyu waan godhuttis jirru waan ta'eef waan rakkoo qabu miti. Sigalee kanaaf amma warroota amma maqaa dhageenya kanaaf warra waan kanarraa hafi qabsoon guddaan buqqaasuu ummata kana hamma dubbatu jirru kana waan ta'eef achitti hin gaddeebinee ni hojjennaa obsaa fi jara silaasii jiru kana wajjin guruppii ni goona suuraa isaanii listii takka takkaan baasnee ni argannaa jawariifis qophii goona rakkoon qabu jawariif namni waa ergu jiru tokko waanuma warra maal kun sodaa qaba wayin doo isaa maayoo xiqqaateen suuraa nama meeqaa jorii ergen jiru waan hin ergesan garuu waan hin asirra baasee paabli godhee ummata amansiisu qofaan ergaan. Fakkeenyaaf mucaa maafiyaa guddaa maataa dhagalu haa Saa'udii san nam takka quban qabu nam takka ittiin buune. Ani garuu ragaa nama dhaloota ganda isaa kan inni miidhee wajjin ragaa irra baaseen gaafaan suuraa isaa mul'isu gaafaan maqaa isaa dhageessisu uummanni guutuun irraa boo'ee jawariif qophii godhe. Jawari yeroo isaan gallakkisa rakkoon qabu jawari numa nuti mataan keenya jawariis numa. Jawariif waan argine kan ergu nuyi ergaa namzaa immoo waan adda baafatte waan gabaasa isaa ragaa isaa argatte gabaase ka jedhu akkuma jirutti jechuu fedheeti. Kanaaf waa'ee jara kana asii booda yaaddainaa hin sodaatinaa jara wajjin wal dubbisnaa waan sheer ta'uu qaba gama keessaatiin sheer walii goonaa fiidoo isaan nama miidhan fiidoo isaan nama azzaban takka takkatti baasneeti ergina. Kanumaan xumurraa warri mana keessi jiru yaada dabalataa qabatan nuu kaasaa amma qabsoon keenya paartiin lammaffaan obsaa fa'aa wajjin guruppii wal goonee waan kana walii kannuudha waan ta'eef. Galatooma obsaa waan dabaltuu qabatte. Subii salaateetiin rafuudhaaf deema. Anis waan hin dubbadhuun qaba asirratti laalakkaan jeeti. Ummanni keenya silsilaa tana beekuu hin dandeenye silsilaa deemuudha jirtu kana irra hedduu isiidhaa beekuu hin dandeenye Ahmad Adam lakkoofsa siifiin kaayaa waan barbaachisu guutuu isirraa fudhata. Ani waan takkaan fedhamma fuula nama 7,000 kana duratti waliin hin fedhu maali? Wanni niin jechuu barbaadu hiinee qorannaadhaa miti. Qoranneeti hiina malee takkanaa jaha. Abaluu waan akkanaa balleeysee hoggaa jaan kufanii gangalachuun mataa dabalachuudhaa namni keenya dhufeeti maxxana nyaata. Warra gandasaa fidateeti hoonnaa kakadhuu jeeni namni sun dhufee abaluun kun hoggaa lafa deemullee akkana suuta dachii tanarrallee deema moomina hanqaaxaqtu qeesni salaachisa
hanga gaara suudii jiraates ni salaachisa inni takka masgiidaa gadi hin bahu sudeesii faadha gargaaruu ture akkana siin jaa anniin beekatu waan narra naan jaanii andallaala osoo haabaa qabatanii quraana abbaa soddomman san dhuubanii kana dhuganii hijiba dallaallee naahimurra dhugaa dallaallee naahimurra soba sakraanii natti himuun furadhaa waaniin isaan kana beekuuf mujrummaa isaanii waaniin beekuuf takka naan jii inni lammeeysaadhaa waan dalagamu jiruutu dalagamuudha jira dubbiin tuni silsilaan isiidhaa ammarraa maqaa tuttuune malee wiliidha manguddoo laagaa sanaadhaa mee asirratti waan takkaan isinii Hamzaa Sheekaa gurra banadhaa dhaggeeffadhaa viidiyoo tana waraabbadhaa amma bakka tana waraabbadhaa isin imma dhalaata gudeedamtuufi dabbal dhaggeeffadhu isin amma dhalaata gudeedamtuufi tana isinii himneemi dhalaan Oromoodhaa irra warramma obboleettii dhabee as jala jira dhalaan Oromoodhaa irra hedduun sanaa keessa gurguramaa jirti riyaa keessa gurguramaa jirti mukalla gurguramaa jirti ibi gurguramaadhaa jirti akkami gurguramti dhalaan tun dooraa lakum sadii fudhataniiti meeshaa hin dadhabne meeshaa ajaa'ibaa isinii finnee jaaniini dhalaan fooqirraa if darbitee dhumaadhaa jirti amata afurii gurguraniiti telefoona harkan kaayan hoggaa amata afur dalayde booda jaaniin dhalaa tanaan ammoo maal jaaniiniiti dalagaa ergan akki jaaniini ati booda xiqqisho hogguu dalayde baatii afur hogguu dalayde telefoona siibinnaa jaaniin warra arabaa sanii wajjin suudiidhatti amata afuriif mallatteeysan sanaadhatti amata afuriif wajji mallatteeysan wilii warra isiidhaan dubbisanii waan isiin dalaydu waan amata tokkoo fuula dura fudhatan dooraa lakumsa deem malee amata dura fudhatan dhaggeeffadhaa waan ajaa'ibaatiin isinii hima achi boodarraa dooraa lakumni sadeensan waan dhalaa tanatti gurguran achi boodarraa waan isiin dalaydu waan baatii jahaa yookaan waan amataa fuudhanii amata afurii fi hoggaa san fixan baatii isaan dhaqee maallaqa sanguuraa isiin quban qabdu booda intalti xiqqoon hoggaachirraa gabbaate qumaamaallee darbuu yookaan garbeeja darbuutti hin dhiisanii intalti sun tamaraattee tuchii gabbaa yookaan osoo baddee deemtuuti yookaan fooqirraa if darbiti galmeen tanaa wiliidha banamti wiliidha dallaalli isii nama kana gurguru banama wiliidha manguddoon cubbuudhaa tariyaa keessatti iccitiidhaan mana kireessitee taa'uu jirtu banamti sanaa keessatti iccitiidhaan mana kireessitee teessee dhalaa tana chirchaaroo gurgurtu hundi banamti kanaafuu ummanni keenya tasgabbaawee nuti eenyuun maallaqa akkasin namarraa guurrataa sheeka kamtuu areedatti gadhiisee gubbaan muxawwaa rabbii keessi kuduraa rabbiitii beeyne jechuudha nuti hanqa ganda dhaloota isaaniitti eenyuu sarraa baasan sossoosaa kanaafuu hin jarjarinaadha ammallee wanniniin isinit dhaamu yoo hanqa dandeessanitti gandummaarraa fagaadhaadha animmoo rabbii kiyyaa keessa kiyyana harkaa duratti illee warri wajjin dalagaadhaa turre warra ragaa naa bahuutu jira nama amma bosona baaleeni bu'emoonni jirasa maallaqa 35 suudii waliin deebisiifnee abbaatti dhabnee ansalaa dadhiisee kee biraa deeme. Maallaqa sana osoo sumuunii takka irraa birootti yoo xiqqaate miliyoonaa fi maali maallaqa Itoophiyaadhaa. Waan kana taatee jechaaf hanga gartee dubbiin tun karibbaatu addaaniis hin baanu ati immoo Ahmad Adam qunname. Ammumaan tana kallattiidhaan dabbaal Hamzaa Sheekaa Damiin Turaa Shurrubbee Ahmad Adam wanni tokko maaliif buuftansa Sultaan Hayyuu. Sultaan Hayyuu. Namni kun nama hayyuu tokko keessatti waa arkee nama dhugaadhaati haala saniin itti deema. Ammaas nuti waan dalagaadhaa turre tana garee san keessarra Daayirektera Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiitiin wajjin hojjechaadhaa ture. Arraan dubbii tana hime Dajanee Guutamaadhaa mana san keessan wajjin hojjechaadhaa ture. Waan kana hunda beekaa namoonni sagalee tiyyata gaafaa Yaman keessaa dhawwaaqaadhaa tureetis Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii irra dhaqaa laalaadhaa. Wanniniin isinit dhaammadhu gandummaa qofarraa fagaadhaadhaa waan na dhufe waaniin itti amane waaniin hoggoo nama kanarratti ichi baase ragaa irra dhabee booda babatti sun dubbadhu ragaa viidiyoo ragaa mee viidiyoo reefu si erga san dhageeffadhu dabbal abaluutu kana na godhe kana na godhe abaluutu kasi paralaayis na godhe abaluutu kana na godhe nama ganda dhalootaati wajjin maqaa himatti jechuudha hogguu san buutii lafa buute dhakaa lafa guute mallee abbaarra jira jechuu barbaadeetii galatooma. Okay, amma ni gabaabsina. Anis haati shanii fi as gubbaa jira.
Yaa'u sa'aatii shan gaafa kursi takka taa'uun isin ulfaataa waan hin godhu hedduun qaba waan ta'eef galatooma amma waa hunda afaan itti argannee jirra karaa itti baafannee jirra karaan keenya tokkichi jiru. Karaan deemtu hin jiru. Okay shurubbe. Karaan deemtu hin jiru. Anaatu waan fardii takka kaasuu deema. Ayyeetti fuuf. Ibsaa fi Mahammad Adam odoo asirraan bu'in. Waa nyaaduu shurubbe akkas taanaan hin beekne. Ilmi namaa tokko wanni godhuu qabnu sagaleen hoo jira. Ni jira. Laala ooma gabaabduudha isinumatu yaada irratti kennata. Ooma gabaabduudha isinuma yaada irratti kennata. Waan meediyaa irratti deemuu jiru agartanii hunduu gurraa qabdanii waa murteeffannee jirra. Gaafii obsaadhaan gaafadha. Gaafii san irratti nama hedduu carraaqaa ture. Waa hunda beeka. Wanni nama keenya waliin nu hidhu sun lama ta'uuf yoo ta'e malee hin jiru. Ilmi namaa immoo maleekaami. Yaada obsaa keessatti achi deebi'ellee akka hin dhaga'u. Yaada tokko jira amma warra gaaraa. Obsa yaada irra kennata. Waa murteeffannee jira. Warra gaaraa waan jiru tokko taargeet ta'ee jira. Warra gaaraa keessas shurrubbee fa'aatu taargeet ta'ee kaleefaa gurguruu jirra. Nama fa'aa qabnee hawaalaa irraa buusuu jirra. Waan akkasiiti. Warri gaaraa kun shiftaa gaaraa jaamee jira. Kalee waan mana badoo ture ni jirta. Waan jaambarratti amuudirratti jallatti dalagamaa ture ni beekta. Nuti amma hifanne xiqqoo raasni feena lafa kana gadhiifnee bahuu deemna. Waa akkam jettanis warri asirra jirtan kun silaa waan darbe namni hin beekne waan dhufu hin beeku. Alagaan amma funyaanii hidhatee taa'u jira. Shurrubbee waan takkan si dhiifamallee naa godhe jecha kana jechuutu Obsa keessa beeka xiqqoo inni naa deebisu hamzaa keenya boodarra dhufta. No deebisaa miti. Wawwama takka gabaabduudha. Silaa jecha kana jechuu baadhee ragaa dhiisee deemu. La dhiisi. Warri keessa beeku haa jiru. Ayyee obsaa roqotu. Akkamirraa laalta obsa asii maasaan qabnu. Hidhata dalagaa faayidaa nama keenyarraa hin qabnu alagarraa qabna amma. Sunuu dhaabbatte taargeet bakka irraa taate takka gadhiiftee yoo baate wayi komatamta. Bareedaadha. Mana damiin turaa irrattis dubbadde mana gadaa araaraa bakka damiin turaan faan jiran irrattis waan kana dubbaddeetiin ture. Waan Afrikaan as jira asa silaa ol deebiftanii bareedaadha. Waan takkaan isinitti himuu barbaada. Afrikaa yoo jiraate takka barreessi waan takkaan isinitti himuu bal'inaan hoggaansi ibsu rakkoon warri gaaraa gartee gadirraa qabee haga siinuma jira namni bakka adda addaa jira. Gatii guddaa kafaleeti namni bakka tana qabate. Kaleessa Oromoo waraantilleen hin dabartu. Shamara keenya gudeedamaa ture ni beektan. Gatii maallaqa nama gaafatanii haga agartee wal kuffiseeti namni akka taphatti hin dhufne. Wallaahi dalagaa sin qabnu faayidaa irraa qabnu sin jiru jara saniif dhiifnee baanu. Obsaa mutu godhi maamee nan gafate tu obsaa kutak obsaa okay maama shurubbetti. Ni beektani waan darbe ni beektani alagaa waan shamara keenya irratti dalagaa ture ni beektani tawakkalataa keenya waan godhamaa ture ni beektani haga rukkaaban bahutti ni beektani. Lafa kaxxii mujaahidaatiif haga jallaa jirtu tan ammoo waan irratti raawwatamaa ture ni beektani. Nuti waan kana agartee hifanne maqaan xurii malee hin jiru. Waan gooneef itti gaafatamna. Isa dhufuuf sullama ta'uu fi waan baafnu kiisha keenyaa baafna raashina kiisha keenyaa buufna tajaajila ganne kara deematti baafna. Madoo wallaanuu ka markazni dhahe wallaanuun sun yakka ta'e xiqqoo qabnurra gargaarsa kennuun yakka ta'e lafa kana duwweessinee baanu hoo silaa agartee mukni tokko hoggaa utubaan jige manni numa diigama. Jara san hoo eenyu kaasuu danda'a. Tanarra naa deebisiniin bu'aafi. Muut qabadhu narraayi Afrikaa wannin ol deebisi juuf loqoda lamaan himnaa jeet ilmaan abbaa tokkooti gabbaal hara biroo naasawini as dhaggeeffadhu waraabbadhaadhaasi. Wannin waan kana isiniin jeefi. Isinii wajjin jira obsaatti fuufee asirratti hin dhaga'u jira. Shurrubbee faa
bakka sanirraa namni bakka sanirraa isaan kaasu nama dhumaati ilmaan Oromoodhaa fedhu. Takkaffaa duraati shurrubbeen faan namni isaan bira sa'aa jaha yoo halkan dhaqe ganama ni fe'ama bakka sanirraa. Yoo isaan bakka san hin jiraanne ija keessaa baasaniiti aboo himataan tokkos dhufe kunoo namni nan tola ooleef aya dhaggeeffadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obsa abbaa miskiinaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Baga nagaan dhufte. Boodarraan dubbadhaa usee. Baga nagaan dhufte. Hayyee. Sigarraani waa yaadadhee reebuun tana mimmaaniin na qabe hoggaan bakka obboleettii ta'eetii dubbadhu ta'a. Achitti jeesanii ayyoon warra keenya naa himettee hospitaala dhayitee duutee dabbala sumaan obboleettii isaati seef godhadhu wanni ta'e. Dhaggeeffadha. Namni jeese immoo ilmaadeera kiyyaati. Ani isa kanan beeku ani ilmaadeera kiyyaatiin saaxile. Isaatu jeesee jeenii deemgumaarra barbaaddadhuun jeen. Dhaggeeffadha isiniif himna. Obsaan gandaa fi jinniin beeku gosaa fi jinniidha. Waan ajaa'iba isinitti taatu. Asirratti waa'ee shurrubbee farraa'in haasa'uudha jira. Namni bakka sanirraa shurrubbee faani haafnaa jiru nama ilmaan Oromoodhaa shamarran Oromoodhaa gudeechisuu fedhu. Takkaffaa duraati Tigree miliyoona 13 maallaqa Itoophiyaatiin bitanii fidaniiti Tigree sarrasaasa afaan keessa naqarraayyaatti isa biyyaa keessaa bitaniitti fidanii. Oromoo dhaga'u jirtaniimi inni lammee isaan eenyuutu jajjabaadhaan Affaarii fi Amaara keessaa itti bitanii fidaniiti lafti sun akkanatti hin qabatamne. Warri gaaraa seera qaba uummata keenya. Taariban dalagan. Warri gaaraa riskiin isaanii nama birootii wajjin walitti hidhaadha. Inni biroo waan takkataniin isinii himurraa joolleen karaa deemtu tuni hogguu bakka san dhayitu shurrubbeen faan eenyus si fidee janiin fakkeenyaaf dabbaaliin nu fidee hoggaa janiin karaa kanatti isin tumee janii gaafatan. Yoo joolleen sun achitti nu tumee jetteen shurrubbeen faan adaba qaban qabanii dabbaalachi firra fincaanaa jechuu barbaadeeti. Kana waan taateef joolleen tun taariban dalayitu waraabeysa gamaa gamanaa bira karaa fuutee nama dabarsiti. Joolleen tun achii kaate jechuun Oromoon karaa san deemuu istooppi goote jechuudha. Akka isin jettanii nama tokko irratti xiyyeeffattan kanaa miti. Mooraa san keessa wanni jira waan hedduudhaatiitu jira. Wanni hedduun jirtu tun ammoo maal faadha yoonaan jettan gosoota Oromoodhaa tanaa fi gartee sabaa sablammoota Oromoo kutaa 11 tanarraa achi jirti. Gaafa silaa intala sikkoo mandoo nab lamaan achi qabanii ijoollee lama qaban osoo nan achi jiruu intalti sikkoo mandoochitti hin daffaramtu jee kunoo obbolee Afrikaadhaa tana namni dhaqee ibiddatti fuudhee rukkaaba san karaa sanitti qab godhee obboleessa keenya Afrikaadhaa tana dhaqee bakka sanirraa fuudhee maamma shurrubbeedhanii kijibdi hundi. Warra gaaraa hattoota birkaa taa'uu fi joollee gartee maaxaa waadii dawaasir bira teessee halkan guyyaa raftee halkan deemtee joollee zaraftuun seenaa. Maamma shurrubbeen faan joolleen isaan bira dhayitee yoo xiqqaatte galgala dhayitee lakkaawamtee ganama kaatee deemte. Kana waan taateef bakka san shurrubbee faan gadhiisanii deemuu jechuun Oromoo ijji bayitee dallaalonni shamarran Oromoodhaa ni gudeedan. Irree hedduun Amaaraa fi Tigreetti dhiisaadha. Wanni dhalaa Oromoodhaa kushkush godhanii yoo karaa isaanirraa meessan waan hin ta'in karaa san wanni ja'aniif maaliif maamma shurrubbee faa achitti sodaadha. Hattaa kanummaan firaatu jechuudha. Firaafis alagaadhaafis bara baraan haanuuf jiraatanii joolleen gaaraa leenca reef kan nyaattu. Akkasi quba qabaadhaadhaa shurrubbee ati amala kee tokko dhiisi. Amalli kee jettu maali? Ancufadhee jettee bilbila keetillee diimaa dhoyitee hin fiiginii waan fedhanaasiin ja'anii jettuun durattuma jettii joollee gaaraa namni madaaluun jiruu warri gaaraa akka sadii jiraa akka sadeen keessaa lama hattuudha isin abbootii haqaatii tattaa'aadhaa ilmaan Oromoo bishaan obaasaadhaa hubzii godhaadhaa. Dabarsaa ati jazaan kee tagaafa nama 285 saarukni suudiidhaa dhawe ka Oromoon dhiifte madoodhaa fi kan hedduu ka fuutee wallaalteewu Oromoorraa wanni hin ja'amuu hin dhumuu kana bira loqoda birootiin ammaas obboleessi keenya Afrikaa paawaraatti kutuu waan shurrubbeen godhaadhaa ture galatooma. Xumurrisi. Baatee mumbaan amma mul'attee biyya sun. Mana sanii baafattee mucayyoon baatee jirti ni jirti. Amma isin hojii wal qunnamtee lubbuun jirti mire?
Namti godhu jirti miti yoonni jirti maa'u barriyaa jirti maa'u. Okay, awwaalli san hunda kaawwaale Abdul Jabbaar akka ta'e isinis ni amantimi. Abdi Jabbaar isaa erge inni nuna rukaaba kiyya jeebara miti warra baabbilee. Ayyee waan biraa. Rukaaba kiyya jeebara inni nuna rukaaba kiyya jeebara miti. Maraatee qoy sittin dhufaa qoy. Okay, itti fufi. Rukaaba kiyyaa jeen kaanne. Na bira turtee anaatu ergellee je. Ayyee. Ibsaa Jamaal biratti ergee je. Walumaan ibsaa Jamaalillee dhiyeessinee Abdi Jabbaartii walumaanuu waldeerra dhiyeessine. Okay. Abdul Jabbaar yoo ragaa barbaade as galaa isumata kana keessaa nama inni miidhe oliin guuraa fi rakkoon hin jiru. Abdul Jabbaar Maamad fitatti na fakkaata amma waan inni hangammaa ase tokkoffaa dhalaalee tantee tarukaa bakaraa yaatu keessaa takka dadhabdee takka qottoon jirtanii kana darbu lama immoo intala inni adiira ta'uufis shamara nama sadi nama lama kan gahu waggaa lama waggaa sadii ol mana arabaa dalagee sumuunii malee akka isin bakka sanii baatu namni ati ergiti. Akka inni keessatti himee jira. Kanaan gaa tokko atu amantee horee godaansa irra dhiyaachaa turte manguddummaan isin gidduu deemaa turanii. Yoo amante ni amanta yoo amanne qaamota silaa jaarsummaa irraa waliin deemaa turtan san dhiyeessuu dandeenya rakkoon hin jiru. Itti fufee ammaa soore. Hayyee. Akkaan jee wanni namani amichi yoo narreef siin jee tanummaa adeera ta'uu ibsaa Jamaal bira geessee jiran jette eenyummaanu. Hayyee. Jalqabarraa bakka qottootti deebina annamaan qottoodhaan safarri keenya cire hin jiru. Namni na gaafates takka hin jiru namas immoo namni nama waan ta'eef nama safara keenya deemu namni qottoon ajjeesisan hin jiru. Nama du'eessanii fi nama irraa du'ee fi qottoodhaan guyyaa du'eessan suuraan wajji Abdi Jabbaar maraatee odoo bara safara Abdi Jabbaar maraatee duuba deemaniiti ijoollee isaa jirte jedhan. Hayyee. Wanti saniifuu obboleessa kiyya Maamad Adami waa'ee ani qabeen irra kaa'u jira tataan ittiin sii dhufa. Tan amantee tirtus. Okay. Ani bakka itti hawwamanii Suudii geessee amma lamaa fi amma sadii nama dalagsiisu. Kabajaafin amma Maamad nama simatnaan kabaja namni nama himannaan namni sun ragaa natti as beetuma akkana nama miiteyyee natti dhiyeeffannaan miin foroodhaan siin jiru. Okay. Sitti matee jira bareeffata kana. Jechuun warra baabbileetis taniin gartee ibsa bira dhugaa safaraniin geessa. Ani ibsa amma sadii baafata fuudhes mana arabaa nama ruuku namni dalagaa. Okay, Joel, intala inni adeera ta'uuf tan intaluma inni adeera ta'uuf kan manni si mate kana dalasiita mun dalasiita tokko lama. Mechuu yoo takka namni maadura na gaafate ibsaa Jamaalii wajji walitti kenne teenye saniis ta inni adeera na adeera taafjuu fi tafedhe yoo ta'es namni hundinuu namni hundi tokko. Haya ijoollee sun lubbuun jirti yoo dhuftee waggaa lama kan dalasiiftee himte hoo. Dhaggeeffadhu hoo hin dalasiifnan jee ibsuma Jamaal san yoo gartee. Yoo isaan dhufan yoo hin jee shamara sun yoo dhuftee hoo yoo shamara sun dhuftee hoo. Hin dalasiifnan jee. Naa deemsu waan asii gaafadha yoo shamarri san dhuftee isaan nu dalasiise siin gatte ni fudhatu. Kaniifuu obsaan ta obsaatiin sirriif obsaan waan obsaan isin himanne obsaan asin jiru bara maraatee maal taate mee obsaan maal dubbate obsaan jiru baras. Seeraan alaa jee barinni. Maraatee bara obsaan asin jiru mee obsaan mana kana keessa obsaan dubbatu jira. Akkaan si jenna dhaggeeffadhu amma baba waan asii gaafadha obsaan asin jiru. Dhiyeessee bituu kan namaan an daleessuun hin jiru. Okay naafisi walii gala kutaa kana dhaggeeffadha. Okay na dhaggeeffadhu suutee gala. Hin fidannee bar gaafii keenyaan deebisnee bar. Ijoolleen shamaraa ta'ati ergite sun yoo dhuftee maraateetu waggaa lama sumuunii malee mana arabaa nu dalasiise gatte. Ani Yaman irraa fuudhee suutii geesse mana arabaa hin nayine abbaan haqee barbaade. I don't know yoo isin dhuftee hoo shamarri sun akkam taataati. Fidii kaa nama waggaa lama maallaqa narraa fudhachiisuun. Narraa fudhateedhaa miti. Dallaalummaa keetiin kaate mana arabaatii dalagdee waan isin dalagdee arabarraa fudhatte malee sirraan fudhanne isin garuu osoo maallaqa fudhatte achi baate. Yoo na dawwaltee maallaqa fudhadhette maallaqa isiidhaa waggaa lamaaf walii gallee achi geessine mana arabaa dawwaltee narra dawwaltee waggaa lamaan jira maallaqa naan kenninaan hin jenne si galtee mi akkamitti hubachuu danda'e akkamitti isiinuu naan dawwalin akkamitti mana arabaa jiraachuuf bahuu si akkamitti. Maraatee itti faayini jalqaba walii galle yoo badii qabaatte fudhachuu yoo badii hin qabaanne si qulqulleessuudha saa. Lagay bar maqaballeessi tana maqaballeessu akka inni gartee kana obsaadhaa fi ana akkatti wal lola qabnu. Maqaballeessi mujjaan ka osoo ta'ee heeruu isaan gaafa ragaa isa gaafannee dhabne malee akka deemu dandeessu bara. Maraatee guutaa kana godhu ana sin jee. Yoo mata lamaa ka gartee intala inni adeera ta'u Yaman keessa naaf inni hojii dura waan asi gaafadhe naa deebisi yoo intalli sun dhuftee. Okay waan asi gaafadhe naa deebisi ayya. Inni sana jiraame maa dhufee na gaafadhe. Okay na dhaggeeffadhu haa. Yoo intalli sun dhuftee akkati waggaa lama dalasiiftee sitti himtee maallaqa san kabaltaa. Sifida. Alif malah pada isatti beeka ogala mana mana keeti malah nama kabala. Duba yoon video kam taate yoo isin dhuftee mana akka sana godhe isin getti yoo. Infura duqaawanii hin naqinatti ana malee nama yoo isin getti yoo tin fudhanne maali irraa fidare
Hinfuradhuun jee nayni Tayyib duba isi maaliif fidere faayidaan inni si fiduuf maali? Naan okay yoo fudhanne. Hinjiruun jee nama mataa irraa mura sadii deemi nama mataa gartee abdii No, ta intala maallaqa dhabdee tana niin fidanii fudhattaa? Tadua nama duraa sayyoo tadua nama Ittiin dhufa. Waan inni haasawwate nan gorsitu bar waan asi gaafate deebisi yoo dhugaa qabaatte. Mbaala goomin. Hinnayneen jeen yaman irraa nama Okay, intala sanii si fidanii fudhattaa isin jee bar yoo isin maraatee inni miidhagee kabaltaa fi. Hinnayne deem fidisiisan akkatti na fudhachiifsan No, kaaree inni siitaa akkatti dura walii haa gallu naafes. Dura naafes walii haa gallu. akkatti na Dura naafes walii fudhachiifsan. haa gallu dhageeffadhu. Yoo dhuftee isin maraateen waggaa lama akka bilaashii dalasiisee sitti himtee fudhattamuu fudhattu. Akkaan jee hin fudhatu. Ah. Akkaan hin fudhanne Akkas taanaan isi maaliif fidariyan? Okay, ati dalasiiftee jirtaa tura kamirra baatee jirtaa isi maaliif fidariyan akkas taanaan? Maallaqa dhabeesii na dalaysiise naabiisii wal dubbifne akka na geessite. Maraatee, okay, waan isin qulqulleessuun qabdu ati sattuudha akkas taanaan baay'ee irraa Ragaa bareessa. sanaan Kalaas fiddu. irraa fudhaddeera. Amma shurrubbiin ni jira bar. Dhiyeessi wantitu jira barre, waa iddiitu jira barre. Didu jira barre. Balage. Haayi. Balage. Yoo isin haala tiris. Boona la rabbi. Inna kusurubbee inna dura waan si gaafate na deebisi. Kabajaa godhadhu ati gartee kabaala geejji sun baalagummaa ati naan agarsiifte. Araban na Kabajaa dabbaa jaasa isin qulqulleessuun kana dhuftee yoo dhugaa qabaatte dhugaan kee akkasii galaan bannee maraatee maal taatee miira keessaa fa'i obbo. Akka gootu lubbuu namaa ta'ii ajjeesisanii as dhiyeessin jibar. Waa'ee lubbuu namaa ati waan hin dhiyeessuu qabu nan gaafattu anaa si gaafata. Shamara sadi lama ka ati mana arabaa dalasiifte sii fidaa fudhatte moo fudhattu? Deemfiti. Fudhatta hoggaan deessi. Fiddeemi. Ni fudhatta. Deemfiti logummaa keessa dhiisirraa noonni wanta kana godhin jiru nama akkaan nama yakka. Ni fudhatta okee na deebisan ganuma qofa. Meeqa dhageeffadhu siifin hima booyi. Na dhagayi. Neela ammartu atis obboleessi ani jechi neela ammartu kabajaa fi si dhufe. Wanni immoo wanni yakka Akkas taanaan waan asin jee fudhadhu okee. nama biratti istiin gaafatama dhageeffadhu siifin hima maqaa Okay, balleessi. okay, okay, intala sii fidaa ni fudhatta ayyee. Okay, okay, intala sii fidaa dhagaa ni fudhatta. Waan gosummaan keessirtu niin beeka isan. Muttee gosaa salii deem hattuudhaati. Ciao, raafaqas. Gartee gara inni micciiramuu barbaadu. Gosanaa asirratti sale. Deem nuti dhimma gosaa dubbachaa hin jirru hattuudha maallaqa dhiyoo nyaattee girtaa dalasiiftee girtaa akka yakkamoonni achi jiran taan taataatis hattuudha bakka ati haala kee anaas hin jee. Hatir naa deebisi beeyan. Khaalid cufee ganda saasumatti hattummaa kan kee firra mirkaneessitee jirtaa. Intalaas qottoon ajjeeftee shamaraas mana arabaa waggaa lama waggaa sadii dalasiiftee anaas hin jee akka warri kun ta'uu taataatis kanuma. Intala tikkas gootee sii fidaa fudhattaa gaafa anan joon hin fudhadhu egaa kayyattu ta'e intala maali irraa fidariyaan akka gootee jirtu atu amanu jirta waan ta'eef. Ciao ati sattuudha akka yakkamtoonni ta'an taata nagatti waan isin qulqulleessuun qabu. Bayaan naa dhiyeessi Khadira sirme tumsaa fi Khadira sirre. Khadira jirtan yoo jiraattan tokko kamiin isin galcha natti hima. Mahamad Adam. Waan isin amma ibsiraaf dhadheetu jira. Dhimma isaa naa qulqulleessitee hattummaa isaa inni nuuf irratti ragaa bee jira waan ta'eef deemuu dandeessu yoo feete. Karbaafis si barbaade. Tani ajaa'ibu. Yaa. Waan kaadmaa hin qabne dura bu'aa waldayitti subuudhaan seeraan alaa ni jira anas. Bar suuraa isaa feesbuuk irratti ergee narra bilbilee bayaan natti ergee ani qulqulluu akkanaami. Nama amma akkana godhatu kana laali mee rabbisuudha addu. Shamarran saniin sii fidaa yoo shamarran sun isaan na himata siin jaan akka reefu maallaan jee keessan ni beektaa? Yoo Oromoon badii qabdaaduu hin hangette isiniif hin du'a jee gurbaan kun. Hayyee. Amma immoo yoo isii fiddee hin fudhadhu jee. Gaafa sanis ragaa natti daajee waggaa ragaatti beeksisnee rukaaba ciramanii jiranii. Waslaata. Suuraa Khadira illee dhiyeessine. jira. Akkasi furbuk jee kutee bunaa fi isii walitti gosa maal nurraa qabdanii waan akka nuka isaan qabdan jee kutee. Kun wala asitti illee dhimma gosa kaasuu barbaade gartee hattuun gosa hin qabdu gosa Kana kee jala jala uffuu mataa baay'ee. qabata. Kana jala mataa qabata. Hin jiru wanni gosa. Udaan gosa Allah itti wani biratti. Hattuudha salaamu Yoo alaikum. ciranii lafa kaanii biraa deeman boo ciranii. Qottoon. Fayyaa ta'e Khadir ililli na darbi. Khadir amma ililli darbi amma tiktook nama saniin kootu sani haatiyoo maal taate. Okay, maahee dhuftee jirtaa? Okay, agendaa isaa cufeetu jira asumarratti. Maayii si ergeetu jira qabadhu. Okay, agendaa biraatiin qaba. Agendaan biraa kan qabu immoo waa'ee nama mool seenee kana nama kana waan inni jiruuf waan inni keessa jiruuf waan inni barbaadu walumaan dhageeffame kutaa hundi keessanuu. Fayyaa ta'a. Maayii bilbila keessa reeffadhuuti kaameraa keebanii waan natti himuu barbaadu.